Yoo yaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi hordoftoota waliif TV oduuwwan keenya kallattiin amma simbira dhaqqaban qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan teenya amma kallattiin simbira dhaqqaban kasnittium hamburuu mashiitii hangafoota oduutiin eegalla. Miseensonni paarlamaa Itoophiyaa Oromiyaa bakka bu'uun paarlamaa Itoophiyaa keessa jiran wal waraansi waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru nagaan akka hiikamu xalayaadhaan gamtaa Afrikaa Finfinnee keessa qubatu gaafataniitu jiru. Gabaasni mirga namoomaa bara 2022 waraana kaaba Itoophiyaa keessatti humnooti waraana Itoophiyaa Eertiraatii fi Amaaraatiin Tigraay keessatti yakki dhala namoomaa raawwachuu isaa akeekee jira. Itoophiyaan garuu gabaasa kana kan hin fudhanne ta'uu isii gama miidiyaalee biyya keessaatiin ibsitee jirti. Somaaliyaa keessatti gogiinsa uumameen namoonni 43 ta'an yoo du'an isaan keessaa walakkaan ol daa'imman jechuun dhaabbanni mirga daa'immaniitiif dhaabbatee jiru UNICEF beeksisee jira. Mormii sababa qaala'insa jireenyaatiin Keeniyaa keessatti uumameen poolisiin hiriirtota keessaa nama tokko galaafachuunis dhagahamee jira. Amma oduu bal'inaan qabannetti dabarra. Miseensonni paarlamaa Oromiyaa irraa filaman gamtaan Afrikaa waraana Oromiyaa keessatti adeemaa jiru jidduu seenee akka nagaa buusuu gaafataniitu jiru. Qaamoleen wal waraanaa jiranillee ammoo waraana kana akka dhaaban irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniifi jiru. Miseensonni paarlamaa biyyaalessa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman xalayaa gamtaa Afrikaatiif erganiini waraana gara waggaa 5 fi Oromiyaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiruun nagaan akka hiikamuu fi gamtichi jidduu seenee ammoo qaamolee wal waraanaa jiran akka araarsuu fi waliigalteedhaan waraanni kun akka dhumatu gaafataniitu jiru. Xalayaan gamtaa Afrikaatiif ergame kunillee miseensonni paarlamaa kunniin qaamolee wal waraanaa jiran jidduu seenuudhaan gamtichi akka nagaa buusuu fi jabeessanii gaafatanii jiru. Gamtaan Afrikaa waraana mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti waggaa 2 adeemaa ture karaa nagaatiin xumuruu fi carraaqqiin inni godhe kan dinqisiifamu ta'ullee ammoo wal waraansa waggaa 5 fi Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf gurra kennuu dhiisuun isaa akka isaan gaddisiise addeessaniitu jiru. Amerikaan gabaasa mirgoota namoomaa kan bara faranjoota 2022 yeroo beeksisuufti miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa humnootiin raayyaa ittisa Eertiraa fi akkanuma lamoo humnootiin Amaaraa naannoo Tigraay keessatti yakka namoomaa kan waraanaan raawwatame akka biraan baate addeessitee jirti. Kanaan alattuuyyuu waraanni kun naannoo Amaaraatii fi Affaritti illee yenna babal'atee ture keessatti illee qaamolee gama hundaatti jiraniin yakki waraanaan raawwatamu dhiyoota namichooma isii Itoophiyaa waliin haaromsuu irratti kan argamtu Amerikaan akeekteeti jirti. Qondaalli Ameerikaa torban dabarte keessa Itoophiyaa yennaa jalqabaatiif daawwate Antoonii J. Blinken biiroon isaanii kun dhugaa fi seera jiruura dhaabbachuudhaan eega qorataa tureen duuba miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Eertiraa akkanuma lamoo humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnootiin Amaaraa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture keessatti yakka dhala namaa kan waraanaan raawwatame raawwataa turuu isaanii adda baasuusaa addeessee jira. Pireezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haaji Ibrahim Tufaan gara biyya Jibuutiitti deemuudhaan pireezidaantii biyyattii Ismaa'eel Omar Gillee waliin mari'achuun isaanii dhagahame. Sheek Haaji Ibrahim Tufaan Jibuutiitti yaa'ii dhaabbilee nageenya aadaatii fi ammayyaa manni marii dhimmoota Islaamummaa idil addunyaatii fi dhaabbanni waaqiif qopheessan sababeeffachuun ture ka gara Jibuutiitti imalanii turan. Achumaanuu ammoo pireezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Gillee waliin kan mari'atan Sheek Haaji Ibrahim Tufaan haala qabatamaa mana maree dhimmoota Islaamummaa irratti argamu ilaalchisuun gabaasa tolchaniiti jiru. Pireezidaantii Ismaa'eel Omar Gilleen ilmoo gama isaaniitiin fuulduratti mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa akka dhufanii daawwatan waadaa galanii jiru. Konferaansiin Jibuutiitti qophaa'e kunillee ammoo daayireektara dhaabbata gargaarsa Islaamummaa idil addunyaa Kuwait Badrii fi Siwiidiitiin dabalatee bakka bu'oonni biyyoota garaagaraa irratti argamaniitu jiru. Gama biraatiin ammoo dhaabbanni dagaagina nageenyaa fi aadaas bakka qondaaltonni hojiitii fi keessummoonni biroo argamanitti eebbifamu imbaasiin Jibuutii kan Itoophiyaa keessa qubatee jiru addeesseetii jira. Daarektariin olaanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa duraanii Katuran Dr. Tewolde Birhaan Gabra Egzaabeer du'aan addunyaa tanarraa godaanuun isaanii dhagahame. Sansistiin naannootii fi qorataan beekamaan Dr. Tewolde Birhaan Gabra Egzaabeer
qorannoowwan jajjaboo jeenetiksii fi naannoo irratti taasisaniin maqaa dansaa horatanii turanii jiru. Itoophiyaa keessatti qaamni beekamaan Itoophiyaa keessatti namni beekamaan saayinsistii naannootii fi qorataan jabaa jedhame Dr. Tawalde Biraan Gabra-Egzaabeer har'a umurii isaanii waggaa 83tti du'aan addunyaa kanarraa boqachuu kan himan maatii fi hiriyoonni isaanii. Namni kun hojii naannoo irratti hojjetaniin badhaasota akka badhaasa Noobilii filannoo fi goota lafa teennaa jedhamu kan injifatee ture Dr. Tawaldeen abbaa ijoollee 3 ta'ullee addeessaniitu jiru. Somaaliyaa keessatti gogiinsa waggaa tokkoo fi walakkaa fi tureen namoonni 48 du'uun isaanii dhaga'ame. Walakkaan namoota du'anii kunis ammoo daa'imman akka ta'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jaarmiyaa daa'immaniitiif dhaabbatee jiru UNICEF addeesseeti jira. Gama biraatiin ammoo faalamaa fi hanqina bishaan dhugaatiitii fi jijjiirama qilleensaatiin daa'imman gara miliyoona 190 ta'an akka addunyaatti balaadhaa fi saaxilamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeessee jira. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa faalamaatii fi hanqina bishaan dhugaatiitii fi jijjiirama qilleensaatiin addunyaa irratti yennaa ammaa kana daa'imman miliyoona 190 ta'an balaadhaa fi saaxilamuu qorannoon ifoomseetii jira. Guyyaa guyyaatti ammoo daa'imman gara 1,000 olii ta'an bishaan faalameen miidhamaa jiraachuullee jaarmiyaan daa'imman addunyaatiif dhaabbate addeesseetii jira. Hiriira mormii Keeniyaatti sababa qaala'insa jireenyaa biyyattiitiin taasifame keessatti namni tokko poolisiidhaan ajjeefamuu miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa gabaasanii jiru. Mormitoonni hiriira irratti filannoo Keeniyaa shanaffaa injifachuun morkataa isaanii Raayilaa Odingaa caaluun biyyattii bulchuu fi qulfii harkaa fudhatanii jiran pireezidaantii Ruutoon aangoo akka gadhiisus gaafataa turaniitu jiru. Pireezidaantii Wiiliyaam Saamoy Ruutoon bara hoggansa isaanii 5 qaban kan jalqabaa ammoo sababa qaala'insa jireenyaatiin mormii keessummeessaniitu jiru. Lammiileen Keeniyaa jiruun itti cimtee ibsachuudhaaf mi'a mana keessaa nyaatiitti tolfamu kanneen akka disitii, eelee, mooqaa okkotee fi kanneen biroo qabachuudhaan torbaan darbe keessa karatti ba'anii akka iyyaa turan kan yaadatamudha. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanneef xannee jirra. Amburuu mashii ture waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa turaa.